Ibarreet akkami galuu dandeetti micayyoon hin sobdi malee daa'ima isii abbaan wayituun talli jaarsan qabdu tokkoffaa lammaffaa Suudaanitti heerumtee ji'a 3 moo ji'a 4 mana tokko wajjin galaa turte garuu erga Suudaanitti heerumtee ji'a 7 daa'imni kun ka dhalate ji'a 9 guutuu malee hin dhalatu micayyoo qaamaan beeka. Jaarsi Suudaanii ture. لا أصلي واي كان سامو مجاتي دان ستي دان ما دبرتم دبرن كات أما غرغارم ولا ها غرغارم ترى كون كابو توكو فامي جايون توني منم تولد فاري يا قالتنا جنة نلاقا إلى أنا أي بالم ماشي مورال من بال نجار الله كمنم تولد يتشلج إيش بيجي ها قال فمتو دائما وجينا كم يدلتي تادا بامبي كم بيجي قال فم فسيرين قال سيرين مالي راكو مالي راكو سبونا نادا جفت أما مجتين كم بكيرنا باسني قتنيرو بدوباي مكان تسألج جا سباق أنتم تطلعلج بقى ودنا توي مقبات فلقالو على كان عند تكيت كاتلان تودي كأجمات أنتي باي مجانا نجانا بيتا أما ستي يا سبب حارة كبابا بس نجت نمجانا مسترسي منو بينا نورا بيتا روزي ميوت هادرجي اللولينا تمالون تيتو كنشان Mucayyoo hin Hayyeeshi. Jinnu Jinnash. Asli erga sabboonaan dhufe nama tokko hin keessummeessin sabboonaa malee buusi baalee turallee. Koi buusaa minaamin jedhin namni mirga isaatti dubbii adda baafachuun amma wanni baaleen jettelee dhugaadha. Yoo abbaan Suudaanii ta'e yoo mucayyoo waraqaan qabaatiin ilmoo namaa isa goota Suudaanii biyya galchitee diqaalaan booda Itoophiyaa dhiidi. Mataan isin dalagu gargaaruu hin gargaarra. Gargaaruu waan biraati. Dhugaa beekuu waan biraati jedhan. Hin gargaarra tikkeetii anuu irraa mura wallaahi ani biyya baqaa jiru kunu. Mucaa kana yoo waraqaa itti qabaatiin yoo ilmoon kun ilmoo lammii Itoophiyaan ta'in akkamitti galchita sidhiisa Suudaantichi unatu annoo isin dhugaa jette. Itoophiyaa dha jetti asli micayyoon bar Itoophiyaa dha micayyoon baalee roobe annan beektu jechaa jirti. Asli. Ani ila jarana ani micayyoo tana qaamaan beeka. Kokofa micayyoo ulfan qabu osoo jettu ji'a 9 geettee dette na dhagai King Ahmad ulfa kan osoo wakkattu dhalate ani keessa taree afaan kiyyaan ulmaa miti jette daa'ima kana jedhee faarmaasii deemee meeshaa itti ilaalan bichisiisee laalchisee na wakkatteen ulfan qabu ettee nu kaaddee ji'a 9 geettee dettee milma kana hin nyaatta jedheen garatti lafaan kiyyaan garatti nyaatta moo isa fidda jedhee. Namni ulfa osoo argan ulfaamti sanmanna. Suudaanii ta'e kabiraa ta'e beeyna Suudaaniin erga ol baratte ji'a 7 jedhan isiin kadhalte kunoo dheengadda Suudaanii erga ol baratte amma ji'a 7 keessa amma jedhani jechaarta odura qaaman beeka jechaarta maala softaati maala Qoy andi na dhagayi ila nu bira erga dhufte ji'a 7 na dhagayi mana ijaaza kenne turte micayyoon ji'a 7 nu bira erga nu bira dhufte Suudaanii baratte waliigala nu bira erga dhufte ji'a 7 እሺ አስሊ አንድ ነገር ባከዳ ሁነኑ ባሌ ቆይ ተራን ከዱሜ እኔ ስራ አለኝ ፕሊዝ ተረዱኝ ስራዬን ትቼ መስዋዕትነት እየከፈልኩ ነው እኔ ስራዬን ማጣት አልፈልግም እርዷት እቺ ልጅ ሱዳን ኢትዮጵያም ትውለድ ከምንም ሙጨቲ መቃኔ لا أنت اللي قلت وأنا إذا شجنا سبسبش. أنا باقي يتود نام دندتنا أنا باقي أنا قلت يعني لا ما لا جتني كنا أبونا تكاتي بيامك بيجالو تكاتي مك تكاتي بيجا بتواني كبر باجيسو ورقة دائما سني كايسين ابتدائي تكافولس دابياني برباجيسا إسلي ورقة كابدونا فكاتري فونا تبلبلاني توراني غانا نفقو إسين غورسا أولا إفيدا إساني غورساني دقيساني نمني برهم فين إنجرو برندولتي نمتا جاتا مشاني تو جارزاقي يني ناصر كبدا غرو مالين قدا جيتيني لالا أستاني تو مفرا أنا نرايك يا أخي وقوتا قدا كدوغا ربي متا خلانا ما ركوب ستان هاي أبر أتي خنام بكيو سأركاين سيابو منا دما خيسا سني بني أولا منا دادا خيسا تيسني غنغلاتا يا ديرو منا سميتيس جارته أكم جيتينين سلالو جرابيتا خنافو جرانا بچه كل في سني أركا كابا دوغاني سني جات كل في بندني
gurraacha kana fidee akkam gootaree gad darbitaa ilmoo namaati. Gadin darbitu hasnaa isii qullaa kasibira dhufte guuttee fi gadhiista. Aw maallaqan guuriin wallahi billahi maallaqan guuriin aktuni waan biraati. Biyya galtee deemtee buna dhaabbattee yoo feete waan fete dalagattee guddifachuu ni dandeechi. Biyyaa guureetu akkam jettee dhaamee naa kanooti gaa yaa zooliin deemta akkam dubbiin. Inni san eessa baayisaa jira. Sirra barbaaddate eessa jira inni. Kanaafin jaanii bar isiniin kun yogguunii fi dhiira laallattan. Dhiira teenya ta Oromoo arrabaa fixanii nu hatan jettanii waan cufarra keessanii arkine hogguu deemtan deemaa tujjaara qaqqabaddaa isiniin jen. Tujjaaran qabattanii deemtanii kufa kaasaa taatan. Deebitanii fi fillee kukuftan. Aho dhiifa manaa godhe wallahi shamarran nin jaaladhaa gargaaruullee nin fadhaa wanni kun yaada cimaa isinitti ta'uu qaba shamarran. Kulaata isinin babbadina bantana akka qabu banadha. Wallahi jechi Rashiidaa wayita isin akkana miira keessa galtee haasoftu kanaanallee miira keessa gala beeka. Nama akkana miira keessa galu kanan jaalladha. Bari dhahamuu haa dhahamani meeshaan tajaraati. Bu'aa dhahama sanii nu biraan hin gahinaadha nu rakkoon teenna tana bar. Ay bu'aa mi bar dhukkuba jee malee dhukkuba dhawaa isaanii booda nutti hin fidinaa jaadaan maaliif faafime sin geessuu hin dandeenyu dubbiin tana bakka. Yaa. Kana malee rakkoon teenna nu dhahama abbaan fedhe haa dhahu maaltu nu ga'e yaa aslii kenna bar dhoorgine. Amma isii malee tabiraa asii beeytaa warra Suudaaniin naannessaa jiru. Indoo hin gorsina. Wallahi ani dhugaa dubbadha yoo jettan silaa foon tokkichatu tannaja tokkicha foon mara ajeessa jettan malee Dubaay indaallee Suudaanii harka jirti ijoolleen teen. Hai Suudaan qophanni qofaa mi bar Dubaay qofaa miti asli keessaan nu qunnamanii dhagaa asiniif hima. Suudaan qofaa miti. Karaa ganda Liibiyaa kanaa fi karaa biyya Arabaa tana gartee keessaafuu ijoolleen karaa Beeyruut irraa dhuftu warri Beeyruut akka gaarii gurra keessan banaana dhaggeeffadha waan keessa beekuuf isinin jaa. Beeyruut akka jirtutti dalagattee miti kilaba kana gartee tabuute tan bar guutuun nan rakkini. Hannuun keessan nan dhibin isintu qabaa kannaa yoo feetani. Maaliif fi tujjaara tokko kannitanii tuba ififis buqqifattanii aalii teessanittis asin buqqif. Akkana tujjaaratti kenna. Maal jechuudha isa kanatti daaraa keessa gangalachuun osoo manni dahabaa jiru maaliif fi ala rafuu feetanis. Bar firaash akka jette adaadaan biyya takka jarana. Re'een cufti bakkatti dhidhiitattee kuftetti qalamtii jette. Kaan isinutti guuttadha. Dhalaan cuftinis bakka haadha nyaattu kana kunuun dubbiin tana. Bakkeetti tuutu soqaa artifaateen teenna bakkeetti kaatu osoo hin ta'in amma ijoollee amma zeegaa biraa masalan Itoophiyaa ta'ee sabni biraa jechuudha wallahi. Nama isaan fayyadee jireenya isaanii boruu sadaqatanillee gayuu baattu jireenya ittiin jiraatan takka akka jijjiiramanitti nama waa qabutti hirkatu. Ijoolleen teenna ijoolleen Oromoo meeshaa maka qabu laaltee itti hirkatti bo. Rakkoon ijoollee teennaa tana. Amma Amaara Tigree kunniin immoo nama waa qabu. Maali dhiirti Oromoo meeshaan qabdu jaanii eenyutu awwaajee eega kana dhaluun keessan hin oolamin ijoollumatti jirra nu waraaha biyya nyaataadha. Maasha jibira nu keessa guuttarree keenya arrabsaa deemtanii ammas warra firraa darbanirra kufuun maal isinii godha? Naan galle dubbiin teessan. Dhiirti Oromoo akkana nu goote akkas nu goote jettanii asirraa marrattan hogguu deemtanii isa deetan. Deemaa yoo feetan laal. Ministeeras, tujjaaras, maalis, eega waa butuun keessanii